Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota ganniitiyu akkam jirtu fayyaa keessan nagaa keessanii an obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti waaqayyo inni nagaa koos nagaa keessan baay'isee galataa fi ulfina guutuu argatu jechuun jaalladha. Egaan nagaa kootti aansutiini baga jala bultii yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos geessanii hordoftoonni amantaa kiristaanaa kan taatan hundumti keessanuu baga ayyaana faasikaa yookiin immoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos geessan isiniin jechuun jaalladha. Egaa waaqayyo na gargaaree immoo arras ergaa yookiin immoo dhaamsa tokko isiniitiif fidee dhufe jechuudha. Kanaaf chaanaala kootiif haaraa warri taatan subscribe gochuutiin mallattoo notificationii fuula dura jiru tuqaa viidiyoon akka dursee isin qaqqabu taasisa. Chaanaala koof maatii taatanii warri jirtan immoo viidiyoon kun yoo isinitti tole ta'e viidiyoon ani isiniif hojjedhu share taasisaa isiniin jechuu jaalladha. Yaada qabdanis koomentii jalatti naa kaa'uu dandeessu. Akkasuma immoo viidiyoo kana ani isiniif kana dura dabarsaa ture argachuu barbaaddaniif playlist jala galuutiin viidiyooleen ani dabarsaa ture dhaggeeffadhaa isiniin jechuu barbaada. Barumsa amma waaqayyo na gargaareetti wanta dhaloota barsiisa kan hin jedhu viidiyoo hojjedhe isinii gadhiisaa jira jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Har'as immooti namoota fakkeenya karaa adda addaatiin fakkeenya nuuf ta'anii yookiin immoo fakkeenya gaarii nutti argisiisaa jiran isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Kanaaf chaanaala koo haaraa hordoftan hundumti keessan subscribe gochuutiif maatii koo ta'aa isiniin jechuutiin jaalladha. Egaati akkuma beekamu har'a viidiyoon ani qabadhee dhufe yookiin immoo gorsii ani qabadhee dhufe namooti fakkeenya gurguddoo nuuf ta'an yookiin immoo adda duree nuuf ta'uu danda'an kan hin qabadhee dhufe nama waaqayyoo raajii Masarat Taayyee fi akkasuma Prophet Geetahuun Emiruu jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Namoonni kun namoota waaqayyo eebbisee nuuf kaasedha jechuudha. Namoota yeroo rakkinaa yeroo biyyoota keenya keessatti hongeen iddoo adda addaatti ka'u yeroo rakkinni iddoo adda addaatti ka'u warreen saba isaaniitiif birmataa turan saba isaaniitiif dhaabbataa turan deeggarsa garaagaraa taasisaa turanidha jechuudha. Ammas immoo waaqayyo isaan gargaaree jedhanaani ayyaana faasikaa kana sababeeffachuutiin rakkinoota garaagaraa irratti warreen kufan warreen harka qalleeyyii ta'an warreen karaa kallattii adda addaatiin karaa irratti kufan rakkina adda addaa keessatti kufanii gargaaruu isaanii akka gargaaran hin argina jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Kana maaliifin isiniif kaasuu danda'e namoonni ayyaanni yeroo dhufutti yookiin immoo ayyaanni waggaa yeroo dhufutti gammachuu isaanii nyaata dhugaatii qopheeffataniitu firaaf ollaa waammataniitu gammachuu isaanii achirratti dabarsuu danda'u. Garuu warreen waaqayyoo isaan kaase kuni warreen waaqayyoo sabaaf dibee isaan kaase kuni ayyaana isaanii kana warreen rakkatan warreen karaa irratti kufan warreen karaaf kallattii adda addaatiin rakkina keessatti jiran kana wajjiniitiin dabarsuu isaanii nu wajjiniitiin immoo barumsa guddaa fi fakkeenya gaarii kan nuuf ta'u jechuudha. Egaati raajii Masarat Taayyee kuni yeroo sa'aatii ammaa kana keessatti biyya keenya keessatti sa'aatiin itti nama 8 nama 10 nama 20 gargaaruun itti rakkisaa ta'ee fi haalli biyya keenya keessa jirtu haala ulfaataa fi haala rakkisaa ta'e akkuma beekamu namni kun garuu nama 800 guyyaa har'aa kana jechuudha nama 800 fi gargaarsa kan taasisan midhaan nyaataa fi zayita taasisan jechuudha. Kanaatiif waaqayyo bara isaanii haa eebbisu jecha akkasumas immoo Prophet Geetahuun Emiruu dhiifama naa godhaadha. Prophet Geetahuun Emiruu akkasuma TV ifa fayyinaatirra kan hojjetanii jechuudha. Namoota rakkataniif harka qalleeyyii namoota karaa irratti kufaniitii fi yeroo itti gargaarsa godhanii fi qophiin nyaataallee yeroo itti taasisaniif hin argina jechuudha. Akkasuma isaanis immoo midhaan fi akkas zayita jechuudha gargaarsa yookiin deeggarsa taasisanii jiru. Kanaaf namoota kana gaafa ilaallee nutis immooti haala jirru keessatti of ilaaluu qabna yookiin immoo of madaaluu qabna jechuudha. Maaliif jennaan jalqabarraa kaasee nama gargaaruu fi nama ta'uu qofti ga'aadha jechuudha. Uumaa tokko waan biraa kun qabeenya ekonomii guddaa nu gaafata miti. Nama gargaaruutiif nama ta'uu qofti nu barbaachisa yookiin nu ga'a jechuudha. Kanaatiif yaa obboleessa yaa obboleettii koo ayyaana kee maalii wajjin ayyaana kee akkamittiin
dabarsaa jirta ayyaana koo kamittiin dabarsaa jira namoonni yeroo isaan nyaatanii dhuganii quufanii ollaa fi fira fi warreen beekamtii qaba wajjiniitiin dabarsanii nuti garuu fakkeenya kana namoota kanarraa fakkeenya kana baranneetu warreen karaa irratti kufan warreen rakkatan warreen gargaarsa dhaban harka qalleeyyaa abbootii keenya hiriyoota keenya warra karaa irratti kukkufanii fi wal wajji isaa wajjiniitiin taanee ayyaanicha dabarsuu qabna jechuudha. Kanaatii fi maalii fi gooftaa Yesuus Kiristoos dhiphina keenyaaf jedheetu fannifamee iddoon itti dhiphachuu qabnu inni nuuf dhiphate dhiphina keenya nurra dabarse jechuudha. Kanaatiif immoo nuti warra rakkatan warra rakkina yaaddoo addaa keessa jiranii warra dhiphina addaa keessatti jiranii fi isaan wajjiniitiin dhiphina isaanii ba'aa isaanii baannee wal wajjiniitiin dabarsuu qabna wal wajjiniitiin qooddachuu qabna jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo yeroo hundumaatitti ayyaanni keessan yookiin gammachuun keessan warreen akkasii wajjiniitiin haa ta'u kan koollee akkasuma jechuudha. Kana yoon jedhu obboleessa obboleettiif qofa qoodisuu hin taane ani matuma koorraa kaasee gaafan dubbadhu gaafan ilaalu namoota akkanaa kana gaafan ilaalu wanta baay'eetu keessa kootti gaafii baay'ee keessa kootti uumama jechuudha. Maaliif jennaan ani eenyu maaliif hin taasisu waan hin jedhu jechuudha. Kanaaf fi yeroo hundumaa nuti warra quufanii warra beekamtii qabanii warra gurguddoota wajjiniitiin beekamtiin keenya yookiin immoo yeroon keenya turtiin keenya taasisuu hin taane warreen akka karaa irratti kufan warra rakkatan wajjiniitiin yeroo taane baay'ee gaariidha jechuudha. Dhaloota dhufaniif illee fakkeenya taana Waaqayyo biraallee eebba arganna jechuudha. Kanaaf